Ijaarsa biyya tokkoo keessatti gaheen lammiilee hundaa murteessaadha. Lammiin hundi beekumsaaf qabeenya qabu qixa yoo hirmaate ijaarsi biyyaa akka saffisuu fi biyyattiin guddattee lammiin hundi qixa akka irraa fayyadamu taasisa. Seenessa qeenxee sirreessuun seenessa walootiin bakka buusuuf gaheen artistootaa olaanaadha. Ijaarsi biyya keenyaa seenessa qeenxee aadaa, afaaniif amantaa garee muraasaa qabattee adeemaa kan turte. Jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti dhufeen seenessi qeenxeen seenessa walootiin akka bakka bu'uuf hojjetamaa jira. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa marii gumii balal marsaa 42ffaa irratti akka dubbatanitti aarsaa dhiigaaf lafeen artistoonni aartii keenya asiin ga'uuf baasan firii buusee biyya ijaaraa jira jedhan. Aarsaan kaleessa aartiif kaffalame. Dhiigni artistootaa fi qabsaa'onni kaffalan har'a ijaarsa biyyaa sabdaneettiif oolaa jira. Uummanni Oromoo uummata aartii mandhalee yaadama sirna gadaa irraa burqe qabudha. Uummanni kun har'a ijaarsa biyya sabdaneetti taasifamaa jiru keessatti gumaacha isaa ba'achaa jira. Kana aartii keenyaan utubnee ceesisuun dhaloota har'aarraa eegama. Akka biyyaatti imala jijjiirama jalqabame utubuun milkeessuudhaaf aartiin dammaqee dhaloota ijaaruun murteessaadha. Sabni aadaaf duudhaansaa aartiidhaan masakame egeree jabaa qaba. Aartiin kaleessaa fi cimina keenya barsiisuun tokkummaa jabeessa jedhan obbo Haayiluun. Oromoon namni aadaa qabu saba qaba jedha. Kana jechuun sabni aadaa, duudhaa fi safuu isaa aartiin masake egeree jabaa qaba jechuudha. Aartiin keenya kaleessa keenya nu barsiisa. Cimina keenya har'aa mul'isa. Daandii egerees qiyyaasa. Aartiin caba fayyisa. Tokkummaa humneessa. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaaf qo'ataa kan ta'an Dr. Mulgeetaa Nagaasaa gama isaaniitiin akka dubbatanitti aartiin guddina siyaasa hawaasa dinagdee keessatti gahee olaanaa qaba. Artistoonnis aartiin hawaasa dadammaqsuu qabu jedhan. Aartiin ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa qaba. Gahee olaanaa qaba. Ijaarsa biyyaa yoo jennus bal'aa. Biyya tokko bifa kamiin ijaaru? Bifa dinagdeetiin ijaaruun jira. Bifa aadaatiin ijaaruun jira. Bifa siyaasaatiin ijaaruun jira. Kanaaf dhimmoota bifa hariiroo walootiin, waliin jiraachuutiin, amantiin hedduudha. Kun hundumtuu tarsiimoo mataasaa qaba. Biyyi tokko ijaaramee jedhu kana keessas aartiin maal gumaacha kan jedhamu waa hedduu gumaacha. Tokkoffaa dinagdee misooma keessatti uummanni bal'aa jennu, dhuunfaa jennu, namoonni yoo rafan hin kaasa gara misoomaatti bobbaasuuf jechuudha. Yoo miidhaman miidhaa sana agarsiisa. Yoo saamaman saamicha irraa akka deebi'an taasisa. Kanaaf bifa dinagdeetiin kaa'amne siyaasa keessattis itti fayyadamuun jira. Biyyoonni biraas itti fayyadamaniiru. Siyaasti sun maal qabateeti aartiin egaa hirkattuu miti. Hirkattuu miti dhugaa irratti hundaa'a. Yuunivarsiitii Siviil Sarviisii Itoophiyaatti barsiistuu nagaaf tasgabbii Dr. Magartuu Dabalaa akka dubbatanitti aartiin qabeenya uummataati. Aartistoonnis fedhii uummataa beekanii aartiin hawaasa dammaqsuu, barsiisuu, bashannansiisuu qabu jedhan. Aartiin kan hawaasaati. Kanatti aartistitu kanatti ogummaadhaan sana fuutee ittiin hojjettu waan hawaasichi qabudha. Aadaa fi duudhaa seenaa hawaasichi qabudha. Bifa bareedaa ta'een, bifa hawwataa ta'een, bifa nama hawwachiisuu danda'uu fi namni illee fedhee jaallate yeroo isaatti kennee attenshinitti kennee ilaaluu danda'uun bifa ogummaa hojjetamudha jechuudha. Kun ammoo yeroo akkas gootu hawaasichi maal qabaa kan jedhu ilaaluu sirra jiraata. Haala hawaasichi irra jiru sana hubachuun sirra jiraata. Sababiin isaas yeroo kana gootu hawaasaaf waan ta'eef. Hawaasni immoo haala irra jiru, dinagdeen irra jiru, nageenyi irra jiru ilaaluun kallattiin irratti deemu sanaaf illee karaa uumuun murteessaa akka ta'e hubachaa aartiin immoo gahee olaanaa qaba. Kana keessatti immoo miidiyaaleen garaagaraa aartiiwwan jiran biyyattii jiran kana yeroo yerootti wajjiniitiin ta'uutiin wal hubannaadhaan abbummaadhaan waan hojjetan aadaa fi seenaa duudhaa biyya sanaa haalatti dinagdee isaa cimsuu danda'u, haalatti tokkummaa isaa cimsuu danda'u, haalatti nageenya isaa mirkaneessee guddina barbaadamu sanaadhaaf deemuu danda'u irratti hojjechuu irra jiraata.